saturated hydrocarbon kan jedhu ilaallaa paartii kana keessatti. Saturated hydrocarbon jechuun maal jechuudha? Isa kana sirriitti gadi bu'iinsaan kan ilaallu ta'a. Hydrocarbon are organic compound composed of element carbon and hydrogen only. Hydrocarbon jechuun organic compound ta'ee kan maalirra composed element of carbon and hydrogen only. Elementii hydrogenii fi carbonii kan ta'e qofa irraa kan uumamanidha. Hydrocarbon are divided into two groups. Groupii lamatti qoodamu. Based on what? Bonding between carbon atoms. Bondii karbanii atomii karbanii gidduu jiru irratti hundaa'e iddoo lamatti qoonna jechuudha. Maal? Hydrocarbonii iddoo lamatti qoonna. Okay. One, saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbon jenneetiniin iddoo gurguddoo lamatti qoonna. Maal irratti dhaabbanee? Depend on what? Type of bond between carbon atom. Bondii karbanii gidduu jiru irratti single bondii ta'uu danda'a, kan karbanii gidduu jiru double bondii ta'uu danda'a jechaadha. Double bondii ta'uu danda'a, single bondii ta'uu danda'a. Isa kanarra dhaabannee maal goona? Iddoo meeqatti qoonna? Iddoo lamatti qoonna jechuudha. Single bondii yoo ta'e haala kanaan, fakkeenyaaf amma itteenii haala kanaan istiraakcharii isaa kaasa jechuudha. Bondiin gidduu kana jiru maali? Bondiin kun single bondii jechuudha. Asirra double bondii yookiin triple bondii hojjechuu ni danda'a. Fakkeenyaaf asumatti fideetiniin carbon double bondii jedhee hydrogeniidhaan guuta jechuudha. Hydrogenii haala kana ni guutan jechuu kunoo haala kanaan. Hydrogeniidhaan guutee jira. Double bondii jira jechuudha iddoo kana. The other one is triple bondii gochuu danda'a jechuudha. Asumarra triple bondii gochuu danda'a. Si carbon triple bondii hydrogenii takka asiin dabalaa fi hydrogenii takka dabalaa fi maali? Carboniidhaan guutee jira jechuudha. Carbonii jechuun outermost shell isaatirraa yookiin immoo valence bondiin carbonii meeqa? 4 jechaadha. Dhumni isaa 4. Kan wal nyaatis ittiin geggeessu 4. Kanaafuu 4 barbaada jechuudha. Okay, waa'een karbanii bondii karbanii atomii gidduu jiru kana fakkaata. Okay, asitti aansuudhaan wanti ilaallu saturated hydrocarbon jechuun maal jechuudha kan jedhu haala ilaallu. Saturated hydrocarbons are those compound of carbon and hydrogen. Compoundii karbanii fi hydrogenii ta'ee jedha. Hydrocarbonii fi hydrogenii ta'ee hydrogen ta'ee containing only what? Carbon single bondii kan qabudha jechuudha. Carbon single bondii kan qabu. Examplein isaa methane, ethane, propane are typically example of this group jedha. Example beekamoo isaati jechaadha. Maal? Carbon single bondiidhaaf methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, ninone akkasi jedhee itti fufa jechuudha. Okay. Unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons jechuun faallaa isaatiin maal jechuudha? Are those compound of carbon and hydrogen passing one or more multiple bond. One or more multiple bond. One yoo jedhu one bondii osoo hin taane multiple bondii yookiin multiple bondii tokko iddoo kana haala kanaan qabaatee deemee ammallee haala kanaan qabaachuu danda'a jechaadha. Kana jechuun yaadni isaa haala kana jechuudha. Tokko asitti lama kunoo tokko yookiin lama multiple bondii qabaachuu danda'a. Multiple bondii suni double bondii fi triple bondii jechaadha. Okay, the other one asumarra wanti ilaallu wanti ijoon kan inni ilaallu isaan suni maaliin? Multiple bondiin suni triple bondii fi double bondiis jenneetiin triple bondii fi double bondii fi triple bondii jennee ilaalla. Between carbon atomiidha jechuudha. Akkuma isin agarsiise alkiinii fi alkaayiniin examplii beekamoo aromaatik illee akkasuma examplii beekamoo hydrocarbonii kenna jechuudha. Aromaatikii jechuun riingii jechuudha. Kan akka benziinii haala kanaan riingii haala kanaan jiru kana maal jennaani? Inni kunillee triple bond sababni isaa iddoo kana haala kanaan unsaturated dha. Iddoo kana haala kanaan maal qaba? Double bondii qaba jechuudha. Sababa kanaafuu maal jennaan? Aromatic is example of unsaturated hydrocarbon jenneetiin yaamna jechuudha. The other one is
foormulaa isaaniitu jira jechuudha. Foormulaa that shows all bond in the atom is called detail structure dha. Kan foormulaan boondii kenna guutumatti argisiisu maal jennaan detail structure jennaan. Boondiin tokko osoo nafni fakkeenyaaf itteeniin isa kana mitteeniin isa kana yoo jenne boondii haala kanaan ka argisiisu kuni maal jennaan detail structure jennaan. Mitteenii immoo kan haala kanaan mitteenii jechuun kana jedhee kan nu kaa'u kun immoo maal jennaan inniin kun maal jennaan shorter structure is called condensed structure jenneetiin haala kanaan ilaalla jechuudha. Kunoo asirraa ilaaluun ni danda'ama. Structurein isaa kana fakkaata jechuudha. Generaalii structurein detailiin isa kana condensedin isa kana jechuudha. Detailii kan saturated illee kan unsaturated illee kunoo akka haala kanaan isin agarsiisa jechuudha. Matsaafni keessan kaniin biraa kaniin ilaallu alkeens inda or alkeens or paraffins. Alkeen yookiin paraffinii maqaa isaa lammaffaa alkeeniti jechuudha. Alkane are saturated hydrocarbons. Alkane jechuun saturated hydrocarbon. They contain what? Chain of carbon atom linked by single bond only. Carbon atomiin kenna maaliin linked ta'e single bond qofaan maal ta'e wal qabate jechuudha bondi ka ta'e. Every carbon atom in molecule forms for single covalent bond with other atom. Carboniin kamiyyuu molecular bondi maal wajjin qaba? Molecular bondi afur qaba jechuudha. Any of atomii wajjin. Kan gafee haa ta'u, double bond illee haa ta'u, triple bond illee haa ta'u, inniin outermost shell balancing carbonii kenna afur sila ta'eef afur molecular bondin afur jiraatu qaba jechuudha. Dirqama akkas jechaa asirratti. Okay, alkane have general formula. General formula mataa ofii qaba jechuudha. CnH N2 kan jennuun kana kunoo formulaan isaa general formulaan alkane kana jechaadha. Formulaan isaa kana asirraa kaane if where n is integerii tokkorraa ka'a. Tokko yoo achi kagalchinu taate tokko karbaniin kenna karban takka jennaan. Asitti tokko yoo galchinu taate lama eda'u lama meeqa afur jechaadha. Kanaafuu hydrogeniin kenna afur ta'a jechuudha. Yoo lama galchine karbaniin kenna lama, hydrogeniin kenna lama baay'isuu lama meeqa afurii mire afur eda'u lama jaha jechaadha. Kanaafuu jaha ta'a. Haala kanaan deema jechuun hundi isaatu general formula of alkeeniin isa kana jechuudha. Sirritti isa kana qabadha. Yoo sadi ta'e illee haaluma sadiin lama baay'isu sadii meeqa jaha eda'u lama saddeet. Kanaafuu saddeet ta'a jechuudha. Abbaan sadii saddeet ta'a. Abbaa karbanii sadii saddeet ta'a. Maqaan isaa maal kan ta'e maqaan isaa maal akka ta'an gara gadiititti isiniif hima jechuudha. Kunoo haala kanaan laaluu dandeessan. Okay. When we compare formula of methane, ethane, propane, methane, propane, they different one carbanii meeqan garaagarummaa qaban ethane fi methane tokkoon jechuudha. Hydrogenii hoo asitti hydrogeniin afur asitti hydrogeniin jaha. Kanaafuu garaagarummaan isaanii meeqaan lama. Kanaafuu maal jennaan waan hydrogenii fi hydrogenii fi waan karbaniidhaan garaagarummaa qaban jechuudha. Kanaafuu haala kanaan jechuudha. Inni kun maal jedhama? Mittaayiliin guruupii jennaan jechuudha. Isa kana garaagarummaa isaanii kana mittaayiliin guruupii jennaan. Okay, guruupiin sun mittaayiliinidha. Mittaayil akka isiniin jedheetiniin asii gana EN tana irraa hambiseetiniin osoo jedhe CH3 dha jechuudha. Mittaayil guruupii jechuu fi mittaayiliin guruupii jechuun garaagarummaa qaba. Kanallee sirritti hubadhaa gara fuulduraatti yeroo baay'ee mittaayil guruupiin isin qonnama waan ta'eef. Group of compounds in which each member of the group different from the next member by what? CH2 dhaan garaagarummaa qaba jechuudha. Inni kun CH2 dhaan groupiin maal jedha asirra
group of compound in which each member of the group differ from the next member by CH2 kanaan kan difference ta'u kun maal jennaan, which is called homologous series jennaan. Homologous series jennaan jechuudha. Groupiin akkanaa kun groupiin walitti aanu kun homo jechuun the same jechuudha, walitti fufaa jechuudha. Homologous series jennaan. Series jechuun series walitti fufaa jechuudha. Compound in which the same homologous series can represented by what? Some general formula. Compound in akkanaa kun the same general formula dhaan maal ta'a? Represented ta'a jechuudha. General formula isaanii CH akkuma meeteenidhaaf C2H 2N plus 2 jenneen kana jechuudha. General formula wal fakkaatu qaba jechuudha. Hundi isaaniitu kanaan deema jechuudha. Yoo inni tokko galchine lama galchine jijjiiramni nu argannu maal arganna? Mittaayiliin guruupii kan arganna jechuudha. Jijjiiramni nu argannu yeroo kamiyyuu mittaayiliin guruupiidha. Compoundiin sun haala saniin kan deemu yoo ta'e individual member of the group are called homologies jenneen. Individual achi keessa jiruun immoo homologies jennaan. Inni kun tokkoon isaa homologies jennaan. Homologisiin kun individual kun homologisii ta'a jechuudha. Alkane contain carbon single bond bonds. Carbon single bond haala kanaan qaba. Kanaafuu azir functional group jechuudha. Inni kun functional group jechaadha. Akkuma functional groupitti isa kana qaba. Okay. Asirraa kan inni ilaallu alkeenii tokko hanga 10 ilaalla jechuudha. Tokko hanga 10 ilaalla. Asirra maalii isaa ilaalla. Tokkoon isaanii amala isaaniillee kan wajjin asirratti nu hime. Maqaa isaanii amala isaanii wajjin asirratti nu ibsee jira jechuudha. Kunoo mitteenii jira jalqaba irra CH2 abbaan karbanii CH4 abbaan karbanii tokko, itteenii jira, propeenii jira, buteenii jira. Kun jechuun enniin kun maali? Noormaalii jechuudha. Haala kanaan cheeniin osoo hin jirre itti kafufuu jechuudha. Haala kanaan ka deemu kun enni jenneetiin waamna jechuudha. Kanaafuu warri ennii kun maali? Warra straight irra deemu jechuudha. Kanaafuu straightidha. Saniin achi tokko hanga 4 maali? Gaasidha jechuudha. Maaltu alkeeniin tokko hanga 4 gaasidha. 4 hanga naannawa 17 5 irraa kaasee hanga naannawa 17 likiyoodidha. 18 hanga gara oliititti soolidii jedheetiin gara gadiititti jira jechuudha. Melting point jira, as boiling point jira, density jira, number of isomerii jira jechuudha. Number of isomerii jira. Kana hunda isaaniitu ni ilaalla jechuudha. Asirraa kunoo at room temperature physical properties at room temperature jira. Room temperature irratti first for alkane maali jedha? Methane up to butane are what? Gaasidha jedha. Where pentane up to heptane jechaadha. Pentane irraa kaasee up to heptane maali? Liquidii jecha 5 kaasee hanga abbaa 17 karbanii 17. Alkane contain 18 abbaa karbanii 18 irraa kaasee hanga olitti sanii ol 18 olitti maal jennaani? Solidii jedheetiin kaa'a jechuudha. Solidii jedheetiin kaa'a. Okay, alkane are non-polaridha. Alkane non-polaridha. Non-polar organic compoundidha. Weak intermolecular force called van der Waals force hold their molecule together. Inni kun maal jedha? Intermolecular force, weak intermolecular van der Waals kan jedhu of keessaa qabanii. The strength is forces increase. Strength isaa increase ta'a. As what? As area, surface area increase, surface area or molecular mass in alkane yoo increase ta'e inni strength kunillee increase ta'a jechuudha. Harkisni kunillee alkane since alkane are non-polar, they also what? Insoluble in polar solvent like water. Watarii faa keessatti hin bulbulamu. Sababni isaa non-polarii sila ta'aniif polar solvantii keessatti hin bulbulamu jechuudha. Like dissolve like seera jedhu tokko jira jechuudha. Kutaa 12tti ni barattanii polarii qofa keessatti, non-polarii qofa keessatti. Okay, there are jedha. Jarri sun maali? Non-polarii erga ta'a maal? Non-polar solvantii keessatti bulbulaman. Like are benzene, toluene, ether, carbon tetrachloride. Kunni non-polaridha. Kana keessatti bulbulamna jechuudha. Maaltu? Alkane. Because of alkane is non-polar. Okay. Kaniin biraa kaniin ilaallu
density melting point boiling point of homologous series of alkane increasing as carbon number increase density isaa increase melting point boiling point akka gabaate irraa isin argisiisan maali increase as number carbon number increase for alkane of the same carbon number branched chain isomer have a lower boiling point than straight chain normal alkane alkanein inni branchii qabu boiling point isa ni xiqqaata jechuudha. Boiling pointiin isaa ni xiqqaata haala kana akka deemu jechaadha. Tu asitti chainii haa jennuuni mitaayilii asitti H3 alkeeniin kun ni xiqqaata jechuudha. Boiling point isaa biraanchii tanaatiif jechuudha. As biraanchiin itti dabalamtu adada biraanchiin itti dabalamtu boiling point isaa hir'achaa deema jechuudha. Maaliif sababni isaa yoo ka jennee ilaalle there is decreased surface area in the strength of intermolecular force surface area ni xiqqaata strength intermolecular force isaa ni xiqqaata which it turn result decreasing boiling point isa ni xiqqeessa jechuun boiling point of n jechuun n pentane isopentane nano neopentane 36 28 95 9.5 respectively kan n jechuun straight jechuun iso jechuun abbaa kaarbanii lama irratti iso jechuun fakkeenya haala kana yoo kadeemu taate iso jechuun iddoo kanatti mitaayiliin jiraatudha jechuudha. Ammallee ni deema H3 kun amma iso propeenii ta'a jechuudha. Haala kanaan ka deemu kuni maali boiling pointiin isaa ni xiqqaata jechuudha. Niyoo jechuun immoo as biraatti illee kan maaliin jiru kaarbanii mitaayiliin jiru jechuudha. Niyoo jechuun naannoo kallattii afraniinuu maaliin marfamu mitaayiliin marfamu jechuudha. Inni kunis ni xiqqaata jechuudha. As bira waan hin jirtu jechuudha. Haayidroojiniin hin jirtu jechuudha. Haala kanaan haayidroojiniin as biraa ni baddi. Isa kana waa'ee isoo niyoo kana sirriitti ilaalla gara fuulduraatti ilaalla waan ta'eef amma hin qaqqabina yaada isaa qofa qabachuudha amma isinirraa ka eeggamu. Alkane contain all carbon atom is what one continuous chain are called normal or straight chain alkane jennaan. Alkane maal qabu all carbonii direct continuous qabu kun maal jennaan normal n ka jennuun san n yookiin normal yookiin straight chain jennaan n ka jennuun sun isa kana jechuudha. Those contain chain branch is known as branch chain warri branch qabu immoo branch chain qaba. Osoo hin darbine amma gabatee irra deebine waa'ee melting point boiling point fi melting point boiling point density kan haa ilaallume gabatee irra deebine al tokko akka ifa sirriitti isinii ta'uuf asirraa gabatee kana sirriitti na ilaala. Gabatee kan irraa wanta hundaa ni hubattu yaa. Kaarbaniin tokko haga afurii physical state at room temperature maali gaasidha jenneen. Shanii hanga 17 liquidii jenneen 18 kaasnee abbaa kaarbanii 18 kaasnee hanga 38 na fakkaate hanga isaa hanga oliitti jechuun kana ol jechuun abbaan kana ol jechuun hundi isaaniitu soolidii jenneeni jirra. Okay, erga isa kana jenneeni ammoo kan inni bakka laallu melting point as number of carbon increase melting point increase jedha. Negative 183 ture. Haaluma saniin gad deemee asirratti abbaan kudhanii negative 30 ture jechuudha. Garam deemaa jira gara 0 irraa kaasee 1 2 jedhee itti fufuudha jechuudha. Kanaafuu increase ta'e. Boiling point illeedha. Boiling pointiin as bira negative jira. Asumaa xiqqaachaa deemee 174 positive ture. Kanaafuu carbon number increase number of carbon increase the boiling point increase density illeen asirraa ka'ee haala kanaan garuu density fluctuated asirratti waan isaan akkatti barreessaniif naa hin galu experimentiin isaan dalagan dogongora ta'uu danda'a jedhee yaada garuu iddoo increase ta'aa itti deemu jira jechuudha. Kunoo haala kanaan increase ta'aa deemaa jira. Isomer illeen akkasuma increase ta'aa deemaa jira jechuudha. Hammi isomerii jechuun maali kaarbaniin number kaarbaniin isaa tokko ta'ee maali different structure qabaachuu jechuudha. Isomer illeen kun akkasumatti guddachaa deema jechuudha. Erga isa kana laallee wanti isin rakkisu homuu hin jiru jedhee yaada. Direct eessa bira deemna
alkeenii kana bira haa deemnu. In alkeen branch or straight chain branch yookiin straight chainii ka qabu fakkeenyaaf mitteenii qad jennee mitteenii salphamaa fudhannu karban takka karbanii lammaffaadha karbanii haayidiroojiinii kunoo haala kanaan qaba jechuu haayidiroojiinii 4 qaba jechuudha. Maali biraanchii waa'ee biraanchii yoo haasofnu karban ilaalama asirratti waa'ee karbanii each carbon atom is tetrahedral bonded carbon atomiin kamiyyuu jedha tetrahedral bonded qaba carbon 1 2 3 4 kan barbaade haa ta'u tetrahedral bondii qaba with what atamii kamiyyuu wajjin aangiliin inni uumummoo jedha aangilii 109 jedha. Kana asatti barattanii kutaa 11 keessatti sirriitti barattan waa'ee molecular geometry irratti sirriitti barattan jechuu kana yeroo achi geettan sirriitti ifa godhee isinii ibsa jechuu haala adda ta'ee fi eksperimentii hedduu walitti funaanee isinii ibsa. Aangiliin gidduu kana jiru jechuu barbaadaniiti amma aangiliin gidduu kana jiru maal jedhaniin 109 jedheetiniin eksperimentii kaa'ee kana nu safarreetiniin akkatti hin kennu hin cinqaminaa kana wajjin. Istiraakchariin kun maqaan isaa maali? Teetiraahediraalii jedhama jechuudha. Teetiraahediraalii jedhama inni kun teetiraahediraal boondii jennaan jechuu boondiin gidduu isaanii jiru jechuudha. Okay. The other one is in alkane contain continuous chain of carbon atom. The carbon atom are not linked in straight line but zigzag chain to what keep tetrahedral distribution of atom jedha. Tetrahedral distribution isaa eeguudhaaf alkane continuous kun zigzagitti jijjiirama jechuu zigzagidhaan ta'a. Isa kana baay'ee isa kanaafis iddoon kennina ammaaf jechuun sadarkaa keessaniitti hin gaafatamu sadarkaa keessaniitti ka gaafatamu nomenclature irra caalatti waa'ee nomenclature ilaalla jechuudha. Maqaa moggaasuu kan itti aanu keessatti ilaalla ammaaf nu gaha.